kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa faraarri waaqayyoo isiniif baay'atu kun sagantaa dhoksaa saaqameeti sagantaa kana keessatti wantoota dhoksaadhaan guutan keessumaa waaqayyoo bara booddeetti sabni isaa akka hubatan kan inni barbaadu dhoksaa macaafa qulqulluu keessatti caafame kan itti isinii ibsinudha. As keessatti wantoota gurguddaa keessumaa mul'ata Yohaannis akkasumas Daani'el akka caafatoota kan biroo keessatti wantoota caafaman kan itti isiniif dhiyaatudha. Sagantaa kanaan guddaa akka isin eebbifamaa jirtan ergaa gabaabaa isin iddoo adda addaarraa nu barreessitan irraa hubachuu dandeenyeerra. Maarreegaa torbee mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 7 mallattoo torban keessaa mallattoo isa arfaffaarra walii wajjin qo'achaa turreerra. Mallattoon bara booddee keessumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate rakkinni kiristiyaanota irratti akka dhufu ari'annaan akka dhufu akka dubbate mallattoo torban kana keessatti ari'annaa wangeela irratti sagalee waaqayyoo irratti warra waaqayyoon amanan irratti ari'annaa ture waliin ilaalaa turreerra. Adeemnee dhufne mallattoo arfaffaa torbee waliin ilaalle saa'itiin keenya waan ga'eef mallattoo shanaffaa mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti deebinee wal arginaa jennee nagaadhaan mannee gargar baane. Maarreegaa isiniinis nunis waaqayyo nagaatti nu eege deebinee akka wal arginu ta'eera. Maqaa waaqayyoo haa galateeffamu. Egaa keessummoota hin jedhu egaa mana keessan teessanii yeroo hundaa namoota isin daawwattan arguuf illee fedhii qabdanii asiin Pastor Dr. Tamasgeen Bultii karaa bita kootii immoo barsiisaa isheetu Taaddasee qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maarree har'a mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 yookaan immoo mallattoo isa shanaffaarra kan nuyi turru mallattoo isa arfaffaa keessatti wantoota tokko kaasnee turre bara farda daalacha yookaan baaqalji kan jenne suni du'ni kiristiyaanota irratti yeroo labsiin ba'e bara 538 irratti labsiin akka turetu himama. Amma 1798 rakkina guddaa keessa akka turanii bara dukkanaa yookaan afaan ingiliffaatiin daarkeeji isa jennu waggaa 1260 mul'ata boqonnaa 12 keessatti 42 jedhamee kan ibsame soddomaan yommuu baay'innu hojii tokko guyyaa 30 waan ta'eef kanaan yeroo rukunnu waggaa 1260 inni immoo mul'ata boqonnaa 13 keessatti dubbatame. Daani'elis kana mul'ataan argee ture. Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irratti akkas jedhee dubbatee ture. Waggaa bara tokkoof bara lamaaf walakkaa baraatiif jedhee waggaa 3f walakkaa akka ta'e inni ijoollee waaqayyootiin mormuu waaqa isa waaqaaf lafa uume inni mormuu iddoo aarsaa akka qabatu baay'oota akka ajjeesu dubbatee ture. Egaa bara kana keessatti bara dukkanaa kana keessatti waggaa 1260 kana keessatti aga nama miliyoona 54 ol ta'u kiristiyaanota baay'ee ajjeeseera. Ta'us garuu waaqayyo namoota bara kam keessattuu namoota waan qabuu fi warreen akka waa'ee kiliffaa waldeensota akkasuma Joon Haas Joon Jaaroom namoota baay'ee akka ka'aa turan ilaalleerra. Sadarkaa guddaarra kan turanii profeesorota kan turanii Oxford University keessatti sadarkaa gurguddaa irratti barsiisaa kan turanii namoonni baay'ee lubas kan turanii waldoota yeroo sana turte amantiidhaaf fi poolitikaa yookaan mootummaa qabattee addunyaa kana kan hoogganaa turte waldaa kiristiyaanaa yeroo sanaa keessatti luba kan turanii hojii gurguddaa hojjechaa akka turan waliin kaasaa turreerra. Maarreegaa har'as baga nagaan dhuftan isiniin jedheen gara guyyaa har'aatti dabarraa. Mee mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 dubbisa seensa dubbii keenyaaf haa toluu fi yeroo oolichi mallattoo isa shanaffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootii fi wanta dhugaa ba'aa turaniif jabaachuu isaaniitiin jedhanii qalamanii nan arge. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluu dhuga qabeessa warra lafarra jiraatanitti nuuf faraddee hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baatutti hammam turaa jedhani. Yommus adduma addaan uffanna adaadiin isaaniif hin kenname. Obboloonni isaanii hojii waaqayyoo keessatti hidhata isaanii warri akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran amma raawwatamanii gumaa'anitti yeroon xinnoo gabalanii akka aara galfatan isaanitti himame jedha. Kadhannaa nu godhamas. Tole kadhannu. Waaqayyo waaqa barootaa waaqa yeroon sin jijjiirree waaqa saba keef yeroo hundumaa amanamaa
waaqa namni kaayyoo kee dhaabuu hin dandeenye abbootiin siyaasaa abbootiin amantii kaayyoo kee karaatti nambifne waaqa bara bara galanni maqaa gooftaa keenya Yesuusiin siif haa ta'u. Kunoo gooftaa sagalee kee yommuu qo'achuuf jennu afurri kee qulqulluun gara yaada keetti nu qajeelchee sammuu keenyaaf garaa keenya to'ate sammuu saba keetiif garaa saba keetiif saaqee fi yaa waaqayyo waan yaada keetii waan fedha keetii bara kanaaf galaa nu barbaachisu akka nu laattuuf jaalala kee haa ta'u galanni immoo maqaa kee duwwaaf haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Fayyataa paasteri torbee mallattoo arfaffaa irratti keessumaa farda baaqalchii kan jedhu irratti kaasnee dubbachaa turreerra. Yohaannis egaa amma mul'ata mallattoo torban yommuu arge kana fardaan qabeeti amma furitti kan inni itti argisiifame. Amma shanaffaa booda garuu fardaan qabee miti kan inni kaasu akkasumatti kallattiidhaan kaasaatii kan inni jiru. Mee isa kanarratti bal'inaan haasofna torbee keessumaa dhimma ari'annaa du'a rakkina adda addaa akka ture keessumaa karaa namoota garaagaraa gareen tokko turan gareen waldeensiyaan jedhamanii isaan kunillee gammachuudhaan wangeela lallabaa akka turan duuni ari'annaan beelli kattaa dhagaatti galu holqa dhagaatti galuun ituu jiru wangeela kana akkasa barreessaa turanii Maatiyoosiin Yohaannisiin gargar babaasanii harkaan babarreessaa turan yeroo sana akka kanatti xarrazamee miti kan ture qophaatti waan barraa'u fi akka kanatti kan isaan qabatanii yeroo dheeraadhaaf jireenya isaanii geggeessaa turanii ijoolleen isaaniillee mana barumsaa dhaquuf rakkachaa turanii haa ta'u garuu yeroo dhaqan immoo wangeela kootii isaanii yookaan immoo boorsaa isaanii keessatti hodhatanii akka isaanitti wangeela baalleedhaan qabanii mana barumsaa galchaa turan olijii ilaalleerra magaalaas akkaataa isaanitti wangeela galchaa turan olijii ilaalleerra. Asirratti immoo Yohaannis waan addaadha kan inni kaasu mul'ata boqonnaa 6:9 irratti hoolichi mallattoo shanaffaa yommuu banee ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootiif wanta dhugaa ba'aniif jabaachuu isaaniitiif jedhanii qalamanii arge. Warra ammaatti aarsaa ta'aniin arge. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluu dhuga qabeessaa warra lafarra jiraatanitti amma yoomiitti nuuf hin faraddu jedhanii gaaffii gaafnaani yeroo muraasaa boqodhaa obboloonni keessan kana keessatti hammatamuu qabantu hafanii jiru kan jedhudha. Mee waa'ee obboloota warra itti hammatamuu qabu gara keenyatti booddee deebina gara dhumaatti itti deebina. Haa ta'u garuu namoota warra iddoo aarsaatti qalamanii iddoo aarsaa jala gara gooftaatti iyyanii amma yoomiitti gatii dhiiga keenyaa nuun faraddu jedhanii kan jedhu irratti bal'inaan haasofna gara keessa hin dhufa hirfaste. Tole egaa mallattoo shanaffaa kana yommuu ilaallu akkuma ati jalqaba kaaftee mallattoon arfan jalqabaa kottuu laalii kan jedhamu jira yommuu ilaallu farda ba'u arga. Inni kun amma kana booddee mallattoo sadiitu jiru shanaffaa ja'affaa fi torbaffaa isaan keessatti kana mini kan argamaa jiru. Adda jechuudha isa sanarraa gargar ta'a. Mallattoon inni tokko amma furiitti sababa sagalee waaqayyootiif sababa wangeelli lallabamuu isaarraan kan ka'e seexanni immoo aaruu isaarraan kan ka'e akkuma mul'ata boqonnaa 12 keessatti sanyii dubartittii irratti aaree isaan irratti lola banuu dhaqeera miti boqonnaa 12 keessatti akkuma sana seexanni lola guddaa bane waldaa kiristaanaa irratti yookiin amantoota saba waaqayyoo irratti kana hundumaa keessatti akkuma yeroo darbe ilaalaa turre bakkeetiin loluu dhiisee keessaa loluu jalqabe seexanni. Waldaa kiristaanaa keessaa loluu jalqabe amantii barsiisa amantii keenya jijjiiree micciiree sobatti makee summeessee sanammoo namoota mormaan ari'achuutti ka'e. Egaa amma yeroo sanaatti garuu warra amanamummaa isaanii diigan irratti waaqayyo wanta inni fiduuf jiru wanta warra amanamummaa isaanii cabsan carraa wangeelaa isa kennameef sana warra laayyeessan irratti wanta dhufuuf jiru agarsiisa ture. Inni shanaffaa kun garuu torbee akkuma jenne namoota baay'ee miliyoona baay'eetti lakkaa'amantu amantii isaaniitiif jedhanii dhumani. Yeroo dhuman sana amma inni shanaffaan kana booddee inni ja'affaan inni torbaffaan kan inni agarsiisu inni shanaffaan warri suni amma yoomitti nu murtoo nu laattu amma yoomitti nu faraddu
amma yoomitti akkasittiin itti fufa kan jiru. Inni ja'affaan Waaqayyo yommuu inni faradu agarsiisa. Inni torbaffaan immoo samii irratti gabiin ta'e jedha sana booddee waan ta'u agarsiisa. Kanaafuu inni shanaffaan kuni isuma darbe sanaa wajjin arfaffaa wajjin kan wal qabatudha. Walitti hidhatee jira. Warra bara sana keessa dhumaa turantu warra baruma baraan dhumaa turantu amma yoomitti nuun faraddu kan jedhanurra ga'an. Egaa kakuu moofaa keessatti yommuu ilaallu iddoon aarsaa iddoo lama jira. Inni tokko iddoo aarsaa qalma gubamutti dhiyeessanidha. Inni lammaffaan immoo iddoo ixaannitti aarsamudha. Innis akka iddoo aarsaatti ilaalama. Garuu iddoo kanatti kan irratti xiyyeeffatee jiru iddoo aarsaasaa iddoo aarsaan itti dhiyaatu isa alaa. Inni sun mana qulqullummaa keessaa kutaa qulqulluu jedhamu keessatti. Inni kun immoo alatti oobdii courtyard oobdii mana qulqullummaa keessa lafa namoonni dhaabatanii sagadan. Iddoo namoonni fidanii horii qalmaa sana dhiyeessani. Achumaan immoo iddoo qalmi sun itti gubamee aarsaan Waaqayyoof dhiyaatu iddoo sana wajjin kan wal qabatu. Sababiin isaa Leewwota boqonnaa 4:7 utuu nu dubbiftee natti tola obbo Yohaannis. Seera Leewwotaa boqonnaa 4:7. Lubichi dhiigicharraa gaanfata iddoo aarsaa isa dunkaana itti wal ga'an keessaa ana Waaqayyo duratti ixaana urgaa'aa irratti aarsaa sanatti hadibu. Dhiigicha isa hafe hundumaa immoo miilla iddoo aarsaa qalmaa isa balbala dunkaanaa itti wal ga'anii dura jiru irratti hadhangalaasuu jedha. Lakkoofsa 18 immoo nu dubbisi. Lakkoofsa 18. Lubichi gaanfa iddoo aarsaa isa dunkaana itti wal ga'an keessaa ana Waaqayyo dura jirutti hadibu. Dhiigicha isa hafe hundumaa immoo miilla iddoo aarsaa qalmaa isa balbala dunkaana itti wal ga'anii dura jiru irraan hadhangalaasuu jedhani. Waluma fakkaata jechuudha. Maal jedhaa jira? Yommuu aarsaan dhiyaatu horiin yommuu qalamanii dhiigni isaanii eessatti dhangala'a? Iddoo aarsaa sana jalatti dhangala'a. Amma fakkeenya sanaanii kan Waaqayyo dhiyeesse jechuudha iddoo kanatti. Warra qalamaa turan sana. Warra amantii isaaniitiif sababa maaliif qalaman jedha? Sababa dubbii Waaqayyoo irraa kan ka'e jedha miti. Sababa dhuga ba'umsa isaaniitiifis jedha. Sababa dhugaa ba'aniif. Sababa Waaqayyoof wanta dhugaa ba'anii turaniif jabaachuu isaaniitiif jedhanii qalamanii nan arge jedha. Kun egaa ari'annaa saba Waaqayyoo irra ga'e. Dhiphina saba Waaqayyoo irra ga'e agarsiisa. Maal iyyuu danda'u warri du'anii maal ta'uu isa jedhutti hin dhufna. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 16 keessatti Gooftaan Yesuus wanta dubbatetu jira. Mee isa haa ilaallu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 16 obbo Yohaannis yoo baasuu dandeesse lakkoofsa 1-4. Yesuus itti fufee ani kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufannee fi isinitti hime. Manneen sagadaa isaanii keessaa isin hin baasu. Caalaadhumatti iyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. Namni yoo isin ajjeeses Waaqayyoof waan hojjetu itti fakkaata. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beeknii fi kana hundumaa hin godhu. Egaa yeroon kun hundinuu itti ta'u yommuu ga'u kana isinitti himuu koo akka yaadattaniifan kana isinitti dubbadhee jedha. Gooftaan Yesuus maal jedhee? Sababa wangeelaatiif, sababa dhugaaf dhaabattaniif, sababa natti amantanii na hordoftaniif maaltu ta'a jedhe? Yeroon hin dhufa maal akka ta'u manneen sagadaa keessaa yommuu isin baasan. Mana sagadaa isaanii keessa. Mana sagadaa isaanii keessaa yommuu isin baasanii maal isin godhan jedhe? Isin caalaadhumatti iyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. Jalqaba mana sagadaa isaanii keessaa isin baasu. Jechuun gurmuu isaanii keessaa isin baasudha. Akka torbee dubbataa turre sana wanti bara sana keessa waldaan jirtu gootu warra gantuu jedhaman barsiisaa isheetuun dubbatan gantuu amantii, gantuu lubaa, gantuu mootummaa, gantuu Waaqayyoo, gantuu amantii godhanii warri waamaman suni maalitti ilaalaman dhumarratti gantuu farra mootummaa ta'anii warri ilaalaman sun jalqaba akka murtoon itti murtaa'uuf maal godhu? Waldaatu tarkaanfii fudhata. Excommunication. Maal jechuudha? Waldaa miseensummaa waldaarraa haqamanii kana booddee miseensa waldaa keenyaa miti
jedhamanii haqamu jalqaba jechuudha. Waldaa isaanii keessaa isin baasu jedhe gooftaan Yesuus. Mana sagadaa isaanii keessaa isin baasu. Itti aansee kanan duratti hin dhaaban caalaadhumatti iyyuu yeroon itti isin ajjeesaniin dhufa jedhe. Nama ajaa'ibu gooftaan Yesuus irra dibee nutti hima. Dhugaaf dhaabatte taanaan waaqayyoon dhugaaf hafuuraan waaqessita taanaan dhugaan isaa maali bara hundumaa keessatti argatamuus ta'u. Bifa garaagaraan ta'uu danda'a. Okay? Hojiitii bahuu dandeessa, ari'atamuu dandeessa, ajjeefamuu dandeessa, hidhamuu dandeessa, bifa garaagaraan ta'uu danda'a. Seexanni garuu loluuf hidhatee baheera saba waaqayyoo loluutiif. Diinaan marfamnee jirra garuu mo'ichi kan waaqayyooti galanni isaaf haa ta'u. Warri mo'an garuu kan nama ajaa'ibu yeroo hundumaa mana hidhaatii gadhiifamuu mini. Ibroota boqonnaa 11 keessa kaan isaanii maal ta'an jedha. Gadhiifamuu didan hin barbaadu. Lamaanuu hiitanii. Maal jechuudha akka jedhaati waan xiqqoo dubbadhaati gadhiifamaa rakkoon qabu yommuu jedhu no hinduuna akkuma torbee dubbatamaa ture yommuu awwaalanii hamma maal jedhanii faarfatu amma barii du'aa ka'utti. Nagaatti amma barii du'aa ka'utti. Amma barii sanaatti jedhanii anis du'a kee nanawwa akka kee haa ta'u duuti koo jedhaniiti. Hamma sana ofirratti murteessanii. Amantii isaanii eeganii gatii kaffalanii jiraatan. Gooftaan Yesuus egaa maal jedhe caaladhum yeroon itti isin ajjeesaniin dhufaa. Itti fufee maal jedhe namni yoo isin ajjeese waaqayyoof waan hojjetu satti fakkaata. Akkasitti of yaadu. Maaliif qulqullina waldaa eennaa jedhameeti. Utuu haasofnu kun kan hundumtu kan ta'u. Aangoo waldaa eennaa. Jarri kun jedhu. Maalitti hin jedhu turan sitti fakkaata amantoota walitti qabanii warri kun buchullaa seexanaati. Si galee kanaafuu isaan ajjeesuun qulqullummaadha malee kun cubbuu hin qabu. Utuu isaanii balleessan dhaabannee ilaaluu hin dandeenyu. Akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee maal jedhe namni baay'een baduurraa namni tokko du'uu wayyaa akkuma jedhame qayyaafaan akkuma jedhame jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus egaa maal jedhe kun dhufuuf jira. Utuu kun isinirra hin gahin garuu akka yeroo sana hin gufanneef. Kan na ajaa'iba garaa koo natu kennaan kan. Yeroo sana kan gufanneef wanta haaraa akka isinitti hin taaneef. Dursee isinitti meera. Kanaan dura yeroo garaagaraa dubbadheera namichi tokko maal jedhe Yesuus yommuu nama waamu kottaan duunaa jedhee nama waama jedhee. Baay'ee nama ajaa'iba kottaan duunaa malii kana sii ta'a kana sii ta'a kana sii ta'a. Egaa maal agarsiisa kun akka waliigalaatti dhiigni saba waaqayyoo akka yeroo dheeraatiif dhangala'aa ture. Akka isaan amantii isaaniitiif du'aa turan. Akka isaan aarsaa guddaa kaffalaa turan argina jechuudha. Yaada qopheessina eebbisu barsiisa yaada itti dabaltuu qabaatte olaa kana. Baay'ee gaariidha. Akkuma amma nuuf ka'aa ture. Barri kun itti fufaa mallattoon shanaffaan kun itti fufaa mallattoo isaa afuraffaati. Wal qabatee deema walirraa addan bahu waanuma achitti jalqabaa turetu ammas itti fufaa jira. Akka seenaan macaafa qulqulluu kaa'utti barri kun bara 1517 hanga 1798tti kan turedha. Bara kana keessa maaltu ture? Ari'annaanis tureera. Garuu caalaatti iddoo kanatti kan argamu yommuu warri kanaan dura du'an sun especially bara mallattoo afuraffaa kana keessa warri du'an baratti dhiigni isaanii iyyatu ture. Sirriitti iddoo kana akka hubannuun barbaada. Maal jedha lakkoofsa 9 irraa yeroo kaasnee ilaallu yeroo hoolichi mallattoo isa shanaffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra waaqayyootiif wanta dhugaa ba'aniitiif jabaachuu isaaniitiifis jedhanii qalamanii nan argee. Isaan sagalee guddaadhaan yaa waaqayyo gooftaa guddaa qulqulluu fi dhuga qabeessa warra lafarra jiraatanitti nuuf faradde hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baaftutti hammam turaa jedhanii gaafatan. Iddoo kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Yeroo tokko namoonni barumsa dogoggoraa asirraa waraaban jira. Akka waan dhugaa ta'etti macaafni qulqulluun maal jedha lubbuun hin duuti jedha. Hinduuti jedha. Namoonni garuu lubbuun hin duutu ka jedhan jiru. Lubbuun hunduutu warri jedhaman kun referensii kan fayyadamu iddoo kana dhufanii fayyadamu. Maal kan jedhu lubbuu warra du'anii iyyata kun dubbataa jira otoo hin du'atee silaa isaaniin dubbatu ture kan jedhan jiru. So barri kun bara ari'atamuuti akkuma jennee bara aarfamuuti bara rakkinni turedha bara kiristaanonni dhiiga isaaniitti dhangalaasanidha. Dhiigni isaanii immoo ni iyyata ture.
akka waan afaan baasee dubbatutti. Isa kana sirriitti hubachuu qabna. Maanni warri afaanii figurative speech kan jedhan tokko jira. Jecha fakkeenyaan ibsamu jechuudha. Figurative speech warra jedhaman kana keessaa tokko jira. Personification kan jedhamu. Personification jechuun nameessuu jechuudha. Inni nama hin taane akka waan nama ta'e act godhee yeroo agarsiifamu jechuudha. Fakkeenyaaf makmaaksa Oromoo keessallee jira. Maal kan jedhu utuma jirra jennu gogaan keenya gabaabee jette dullachi. Dullachiin jette akkas. Hin dubbatte akkasitti afaan baaste hin dubbattu. Garuu akka waan dubbattetti personified godhameetu himma ergaan dabarfamuu barbaadame dulloomeera amma du'uu fi aarfamuu fi akka waan jettutti agarsiisuuf fayyadamtu. So iddoo kana heertuun jiru si gaarri gamaa sagalee ol kaasina waamee gaarri waamne garuu akkas. So iddoo kanatti wanti barreeffame dhuguma warra du'antu afaan baasee dubbate miti. Jiruuyyuu dubbatan miti. Garuu fakkeenyaan Waaqayyo dhiiga isaanii isa dhangala'e kana speeshaalii bara mallattoo isa arfaffaa kana keessa isa dhangala'e ammasitti fuwaasa jiru kana ni arga quba qabaa jechuu isaati. Abel yeroo du'e yaadattoo ta'ee fi dhiigni obboleessa kee Abel ni iyyata jedhee lafaa gara kootti iyyata. Kana jechuun annan argaa akkuma afaan baasee dubbatu kanaati anaaf jechuu isaati. Seenaan isaanii hin dagatamu. Seenaan isaanii hin dagatamu jechuudha. Fakkeenyaan simboolik bifa ta'een ibsame. Garuu wanti qabatamaan nuti iddoo kanatti beekuu qabnu lubbuun hin duutus jedhamuuf warra oolfataniif lakkisana miti. Sababni isaa maaliif? Macaafni qulqulluun keenya maal jedha? Lallaba boqonnaa 9 lakkoofsa 5 haa ta'u nuuf dubbistanii gaariidha. Lallaba boqonnaa 9 lakkoofsa 5 isa namoonni lubbuun hin duutu jedhan sana akka hin taane kadu'e already homayyuu akka hin beekne kan agarsiisudha iddoo sanatti. Lallaba boqonnaa 9 lakkoofsa 5. Warri jiran akka du'an beeku warri du'an garuu waan tokko iyyuu hin beekan. Gatii dadhabbii isaaniis deebi'anii hin argatan. Seenaan isaanii hin yaadatamu. Asirratti wanta ani baay'ee barbaadu sheekami warri du'an homa tokko iyyuu hin beekan. Isiitti asiin wanta aduu jalatti ta'uu jiru homa iyyuu hin beekan. So namoonni kan akka waan warri du'an har'a lubbuun jiran yookiin kaan ol ba'anii kaan immoo pargaatoorii keessa jiranitti warri ibsan dogoggora guddaadha. Akkas miti macaafni qulqulluun kan du'e homa hin beekuudha. Kan du'e homa tokko iyyuu hin beeku. Sababni isaa namni gaafa du'u maal ta'a? Hafuursaa foonsaa gargar ba'a. Lubbuun tokko lubbuu jiraataa kan jedhamu akka piriinsiipilii macaafa qulqulluutti yoo hafuurrii fi foon walitti jiraatedha. Inni tokko isa tokkorraa adda baanaan du'ee jedhama. Biyyoon qaamni keenya inni foonii kun gara biyyootti deebi'a. Hafuurri immoo gara isa iddoo dhufeetti deebi'a jedhamti macaafni kun. Isa kan namoonni baay'een akkamitti fayyadamu akka waan hafuurri yookiin lubbuun ol baatetti kan ibsan jiru. Hafuuratu bahe kompoonentii lubbuu tokkitti ishee taatetu ol bahe malee lubbuu miti kan ol bahe. Hafuura kompoonentii tokko ofii ishee garuu lubbuu miti. Sababni isaa macaafni qulqulluu boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti lubbuun kan inni jiraachuu danda'e yommuu hafuurri foon walitti dabalamanii wal keessa jiraatanii. Walirraa adda baanaan konsekwensiin isaa maalidha? Du'adha. Yaaqoobis kana dubbateera. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti maal jedha? Akkuma qaamni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e jedha. Amantiin hojii hin qabnes du'aadha. Akka maal? Akka qaamni hafuurri keessaa ba'e. Qaamni hafuurri yoo keessaa ba'e maal ta'eera? Du'aadha. Kanaaf namoonni asitti dogoggoraan akka waan lubbuun jiranitti kaasuuf yaalan qulqulloonni lubbuun jiru ammallee kaan samii jiru kaan immoo hiraaraa kan jiran jiru pargaatorii keessaa kan kaasan jiru sun dogoggoradha barsiisa macaafa qulqulluu maal marii akkamitti hubachuu qabna ree iddoo kana figuratively yookiis immoo fakkeenya simbolikaalii ibsan barumsa dogoggoraa ulaa kanatti namoonni hubatan kaasuudhaaf dhatte amma kallattiidhaan gara matarree lubbuun dhimma kana matarree biraarratti irratti mari'anne gaariidha. Jalqaba iddoo sana akka ilaalchi namni baay'een yommuu duutu samiitti galtee jedhu namoonni. Iddoo kana garuu iddoo aarsaa sanatti walitti qabamanii jiru. Kanaafuu barsiisa bara kana barsiifamu wajjin waan wal qabatu akkuma jedhame waaqayyotu ilaalaa jira. Waaqayyo yeroo hundumaa yoomi kuni garaa isaaniitti namoonni yaadu amantoonni yaadu amma yoomitti waaqayyo yoom nu farada yoom kun nurraa darbaa kan jedhu yaadu gooftaan garuu obsaatiin jedhee. Fayyata anis kitaaba tokko irraa kanan dubbise
dhiiga abeelii kaasee jedhamni amma Sirrii. dhiiga abeelii jalqaba kan du'e abeelii kaasee waaqayyo firdiin kennaa Sirrii. amma abeelii ganaa du'aa kaasee inni gaafatee naan miti namni jalqaba du'e kaasee namni lafarra jiru sammuu Kiristoos keessa jira. Sammuun Kiristoos nama hundumaa qabate jira. Waa'ee isaanii nan yaadadha nagadhu. Nan dhimmamaaf Nan dhimmamaaf yeroon firdii isaa gadheera kan jedhudha malee namoonni kun afaan baasanii haasa'anii kana haasa'atamti jechuudha. Meeqa garma dhimma mata duree keenyaatti deebina kan yoo gabaabsine gaariidha suni. Mallattoo isa shanaffaa kana keessatti egaa namoonni baay'een istiila aarsaa ta'aa jiru jechuudha. Aarfamu malee baay'eetti dhaga'ameera gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti. Namoonni amma kun aarsaa ta'aa turaniiru torbee kaasnee irraa waa'ee namoonni miliyoona hedduutti akka aman akka isaan aarsaa ta'anii dhiibeen akka fakkeenyaatti waa'ee kiliipiin kaafamne irraa haasiin kaafneera joon haasiin joonaas innillee profeesara ture baay'ee Oxford keessatti sadarkaa guddaarra ture even lubas ture haa ta'u garuu innis aarsaa guddaa kaffalee inumaayyuu immoo gaara alfaasii gaara sanatti geessaniiti achirratti dachaa torba ibidda obeessaniiti kan isaanii miilla isaa harka isaa hidhanii namoonni darbachuun kan illee gubatanii turan. Ani isaanii gubanii isas daaraa isaa gara bishaanitti facaasanii akkasuma hiriyaan isaa tokko ganee ture jaaromee kan jedhamu innillee ganee ture booddee garuu deebi'ee qalbii jijjiirratee waaqayyoon natti araaramu jedhee boo'ee. Egaa sossobbaan tureera bara sana. Manni keessumaa namicha jaaromee jedhamu kanaan kan jedhame yooti dhugaa wangeela kana lafa keesseedha. Yooti wangeela kana dhiifte mana guddaa si ijaarra mana viillaadha. Yeroo sana mana ijaarrachuun baay'ee ulfaataa natti fakkaata. Inda jireenyi isaa rakkinnis jira warra ijoollee reefuu yuunivarsiitii baateedha. Baay'ee rakkina guddaa keessa jiru haa ta'u garuu sadarkaa guddaallee si ilaanna aangoo si ilaanna jedhaniiti kan isaan sossobaatti turanii wangeeluma kana dhiisi gooftaa Yesuusiin dhiisi jedhaa turanii haa ta'u garuu raawwatanii gooftaa Yesuusiin dhiisuu hin dandeenye maqaa waaqayyoo galateeffamu aarsaa kaffalaniiru aarsaa isaan kaffalan kana waaqayyoon daganne akka hin daganne asirraa argina jechuudha. Natti dhaga'amaa jira dhiifne ani firdiin hin kennama. Egaa already gara firdiitti dhufaa jirra. Bara 1840 kaasee firdiin warri du'an hin kennama waan ta'eef gara sanatti dhufaa irra mallattoo torbaffaa keessatti bal'inaa waan ilaalluu fi keessumaa mallattoo ja'affaa keessatti bal'inaa waan ilaalluu fi gara sanatti hin dhumna ja'affaaf torbaffaa keessatti. Kanaaf dhimma kanarratti bal'inaan kan inni kaasaatii ture meegaa xinnoo waa'ee luuteriin kaastanii turtanii mee bara luuter kana keessatti aarsaa akkamii kaffalee innis mallattoo shanaffaa kana keessatti aarsaa akkamiiti kan inni kaffalee waan tokko tokko yoo haasofne gaariidha paaster gara keessan dhufe. Gaariidha. Egaa luuteris warri kaanis sagalee waaqayyoo kana lallabuu isaaniitti akkuma torbee dubbanne fayyinni karaa Kiristoos qofa. Qajeelfamni keenya macaafa qulqulluu qofa. Sagadamuuf kan malu waaqayyo qofa. Kan fayyinni kan argamu amantiin qofa. Kan jechuutiin labsuu isaarraan kan ga'e. Faakti qabxii 99 kan inni qabxii 95 maxxanse balbala waldaarratti dhaqee maxxanse. Kun jechuun kallattiif du'aaf of kennuu jechuudha. Sanyii akka kanaati inni mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 amma 11tti jiru dubbisuun barbaadame. Akka dubbifnuun barbaada waa'ee yommuu bineensichi diinni suni seexanni waldaa kiristaanaa irratti yommuu ka'u 12 lakkoofsa 10-11. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyo keenyaa aboonis kan masihii isaa ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gadi darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga olichaatiin dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararfanne. Eeyyee baay'ee nama ajaa'iba. Diinichi baay'ee aarii yommuu itti ka'u dhugaa kaamsuuf yaalii garaa garaa baruma baraan yommuu godhu waaqayyo garuu hambaa qaba bara hundumaa keessa kan nama ajaa'ibu kana. Waaqayyo moo dandeenye seexan
sagalee waaqayyoo mo'uu hin dandeenye. Waaqayyo hambaa hambifatu qaba. Bara keenya keessas akkasuma waaqayyo hambaa qaba. Waaqayyo dhugaaf warra dhaabatan gatii warra kaffalan warra dhugaatiin dhugaadha jedhan warra dhugaan gurgurre warra dhugaa mariittiin dhiyeessine qaba waaqayyo yeroo hundumaa. Bara sana keessa egaa jarri kun maal godhan jedha. Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin mo'an. Jalqabaa kan nuyi moonu dhiiga hoolichaatiin. Yaa kan nuuf mo'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isatu mo'e mo'icha nuuf kenne irratti hirmaanne. Wanti nuyi sana booddee goonu hundumtuu mo'icha isaarratti hundaa'eeti malee amantii keef jettee yoo gubattes yoo ajjeefamtes yoo maal taates amantiin kee sun garuu bu'uurri isaa kan inni irratti hundaa'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga hoolichaati. Dhiiga hoolichaatu tasasa godhe seetana galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhiiga hoolichaatu billaanni nuuf baatu sana harkaa buuse. Dhiiga hoolichaatu mallattoonni yookiin immoo murtoo du'aa nurratti murtaa'e sana harkaa kukkutee gate galanni waaqayyoof haa ta'u. Quba nuti qabuu hin danda'u seetani. Sababiin isaa dhiiga hoolichaatiin. Bitamneerra galanni waaqayyoof haa ta'u. Haa ta'u malee dhiiga hoolichaatiin bitamnee isa jenne sana immoo amantii keenya jabaannee dhaabachuun keenya barbaachisaadha. Akkuma waldaa Filaadelfiyaatiin gooftaan Yesuus gonfoo kee eenyullee akka sirraan fudhanneef jabaadhuu qaban. Ani immoo dafee nan dhufa. Akkuma jedhe. Maaliif nama harkaa butamuun carraan isaa jira jechuudha argitanii seexanni nama harkaa fudhachuun amantii dhabiinsaan biyya lafaa kana ilaaluutiin sababa garaagaraatiin karaa irraa kaachuun jira. Hamma dhumaatti jabaadhaa dhaabadhaa jedhe. Egaa warri dhiiga hoolichaatiin mo'an suni achumatti dhiiga hoolichaatiin mo'eera kana booddee rakkoon qabu itti akka dhaabattu sitti dhufa lolli sun. Sababiin isaa boqonnaa 12 kana keessatti itti fufamee yoo ilaalame namoonni yoo dubbisanii diinichi seexanniidha. Hadhiisituun obbolootaa jedhamni halkaniif guyyaa inni isaan hadhiisu hamma nu balleessutu yoo danda'ameef hin dhaabatu. Garuu dhiiga hoolichaatiin mo'anii dhiiga hoolichaatiin qofa oduu hin taane dubbii isa dhugaa ba'aniinis mo'aniiru. Galanni waaqayyoo faana dubbii waaqayyoo isa dhugaa. Yoo na ajjeese illee seexanni dhugaa dubbadhee yoon du'e dhugaaf jedhee yoon du'e eeyotu mo'e anatu mo'e ayyaana gooftaa waaqayyoo Kiristoosiin jechuudha. Itti fufee isaan du'atti waan isaan geessuyyuu. Yoo ta'e iyyuu dubbiinsa. Ejjennoo isaan fudhatan kun gocha isaan godhan kun waan du'atti isaan geessu. Waan faallaa jaarmiyaa ijaaramee jiru si dhaabachiisudha. Waan faallaa mootummoota jajjaboo aangoo qaban humna qaban mootota akkatti dhaabatu si godhudha. Dhugaan sun jechuudha. Lubbuu isaanii garuu isaan maal hin goone hin mararsiifannedha. Luuter akkas egaa yeroo baay'ee waamanii gaafatu turan miti. Kitaabannis afaan Jarmanitti afaan uummanni sun beekutti dubbifatutti dhaga'utti hiikee achi booddee maxxansiise. Aarii guddaatu ka'e saba waldaatiin. Amantii kee kanarra jechuun barsiisa kee kanarra gara booddeetti deebiitiin jedhan akkuma yaadatan. Maal jedhe Maartin Luuter? Macaafa qulqulluu keessaa natti Macaafa qulqulluu keessaa barreesseef. Akkasumas immoo barsiise soba qaba taanaan macaafa koo kana hundumaa kan dura gubu ana kana abiddatti qabsiisu jedhe. Gaafa isaa ta'e jalqaba abidda isa jalqaba anatti qabsiisa. Anatu guba dhiifamas gaafa deembooddeetti deebi'a. Yoon dogoggora qabaadhe natti hima. Dogoggoran qabu taanaan garuu isin galee macaafa qulqulluurraa natti agarsiisuu dandeessan taanaan garuu kun ejjennoo kooti waaqayyo na gargaaru. Afaan Ingiliffaan jechiisaa beekamaa. Here I stand and may God help me. Kun ejjennoo kooti asin dhaabadha. Asirraa mixxiquu hin danda'u. Gatii barbaachisa hundumaa kaffaluuf qophaa'aadha. Waaqayyo immoo na gargaaru. Kanaafuu bara sana keessa namoonni aarsaa akkasii gatii akkasii kaffalaa turan sana dhagaa kan waaqayyo gara kootti iyyee dhiigni isaanii jedhu jechuu fedhe. Fayyaata egaa Luuter kana keessatti akkuma isin kaastan inni illee sadarkaa guddaa irra ture xinnoo waa'ee Luuteriin namoonni baay'een maqaa isaa beeku gocha inni godhe qabxii 95 qofaadha kan inni beekanii garuu aarsaa inni kaffale qabxii 95 duwwaa sana maxxansuu miti. Barnoota guddaa qaba filoosoferiidha akkuma kaasaa turre tiyooloojiyaaniidha. Luba keessa yommuu nama gahee guddaa qabudha haa ta'u garuu dhaadhannoon isaa waa sadii ture keessumaa dhaadhannoo isaa keessaa afaan Ingiliffaatiin akkas jedha soolaa iskiripchuulaa soolaa fiida soolaa girishiyaa jedha waa sadii ansa
Sola scriptura jechuun caafata qofaa jedha. Macaafa qulqulluu qofa. Macaafa qulqulluu qofa jedha. Sola fida jechuun immoo amantii qofaadha. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Roomeen boqonnaa 7 lakkoofsa 17 akkas jedha nan dubbisa. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantiirra dhaabbata. Gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti hin mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo yoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa hin jiraata. Waa'ee wangeelaa asuma keessatti kaadha. Wanti hundumtuu as keessatti kan bu'uureffate. Wangeela keessatti arganna malee iddoo biraan dhanna. Fayyinni immoo kan inni hundaa'u amantii irratti ayyaana waaqayyoo irratti jedheeti. Sola Giriishiyaa jechuun immoo ayyaana waaqayyoo duwwaadhaan namni fayyaa jedheeti kan inni kaase. Egaa inni yaalis godheera baay'ee fayyinaaf yaalii godheera darajaa 72 kan ba'amu jiru. Magaalaa Room naqee. Inni 40 wayirra ga'eeran fakkaata. Tolli abaaruu sagalee wayiisatti dhufee tolaan amantii qofaan fayyadamu. Tolaan amantii qofaan fayyadamu. Maqaa waaqayyoo galateeffamu egaa yeroo sana inni protestii godhe jechuudha. Qabxii amma paasteeriin kaasan qabxii 95 kana balbala ittiin ol galan namni hundumtuu akka dubbisuu danda'utti silaa namni hundumtuu ol hin galu ni eeyyamamu waan ta'eef gara gadiitti gabbaase akka namni hundumtuu dubbisuu danda'utti gara balbalaatti gadi fide ituu mana keessatti dhoobe ta'e gaariin ture. Amma nama hundumaa beekaafis wallaalaafis alatti gadi baase akka inni Amoos boqonnaa 2 caafaa kee gaafa caaftu bal'isiiti waan bal'aa irratti caafi kaataana dubbisuu isa ibsa. Lama natti fakkaata. Akka sana waan godhe fakkaata Luuteeri. So akka kanatti gaafa inni caafee dhoobu achirratti maxxansu namoonni baay'een dubbisanii duukaa girrisanii. Egaa kun ka'umsa haara'umsa Protestaantiitiif isa ilqabaati jechuudha. Achi namoonni baay'een lafa dhufanii beekuun gaarii natti fakkaata. Kiristiyaanonni bara booddee keessumaa kiristiyaanonni bara haara'umsaa jennee waamnu bara sana jechuudha. Egaa bara kana attamitti akka isaan dabarsanii maalirraan akka isaan Protestaanti jettu yoo jiraatu. Mormitu jechuudha. Protesti kan godhe Luuteeri garuu gara naawonitti gaddarame gara makaatti gaddarame Protestaanti jedhame. So warra duuka buutuu Luuteer ta'anii protesti godhanii sana yaada sana qabatanii adeeman achirraa dhufe jechuudha Protestaantii. Obbo Yohaanis kan baay'ee si gaddisiisu bara 2017 yeroo darbe Luuter waggaa 500ffaan yommuu kabajamu naannoo sanatti amantoonni Protestaantii dhaqanii geggeessitoonni jedhanii dubbatama barreeffamaanis jira kuni. Dhaqanii waldaa kaatoolikii dhiifama gaafatan. Warri Protestaantii ta'anii maal jedhanii Luuter dogoggoreera. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Harka wal qabatanii. Waaqayyo namaaf dhiisu bara kanas lolli sun itti fufeema jira jechuudha. Fufeema jira dhokataa fakkaata malee ammas hin ka'a namanna wanti sun deebi'eenuma ka'a maattiituu kun hin kayyeessu sin dhufu. Sababni isaa ilmi badiisaa ituu dhufin ari'annaan akka dhufu Tasalon keessa 2:2 irratti kaa'ee waan jiruufi egaa keessumaa kanarratti akka amma isin kaastan hiira stand waaqayyo na gargaara waan ta'eef nan dhaabbadha isanii jedhee yeroo kana hojii gurguddaadha kan inni hojjete. Har'a garuu kiristiyaanonni bara keenya Protestaantonni bara keenya eesuma Luuteer aarsaa kaffalanii kana raawwatanii kana booddee garaagarummaan keenya jiru tokko taaneerra gara jechuutti adeemanii waldaa nama miliyoona kiristiyaanota miliyoona 54 fixee wajjin deebi'anii akka kanatti walii galuu jechuun waaqayyo hin gammadu keessumaayyuu kufaatiidha kan inni mul'isu jechuudha. Haa ta'u garuu wangeela kana hiikeera innis waan guddaa hojjeteera. Mee sa'aatiin gaheera jedhaa jira ogeessi kaameraa egaa mallattoo 5ffaa kanarratti yaada daqiiqaa 2 isinii kenna barsiisa. Wanti gaariin ibsamuu qabu tokko jira iddoo kanarraa kan sirriitti hubatamuu qabu. Amma akkuma jalqaba kaasne dhiigni isaanii utoo niyyatu yoom gumaanuuf baasta utoo jedhanii argina. Gooftaa Yesuusis yookiis immoo Waaqayyos hin callisne waa ashuur isaan godheera. Wabii wanta isaaniif ta'u tokko isaanii kenneera. Lakkoofsa 10 irraa maal jedha? Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluuf dhugaa qabeessaa warra lafarra jiraatanitti
nuuf faraddee hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baaftutti hammam tura jedhan. Yommus adduma addaan uffanni adaadiin isaaniif kenname obboloonni isaanii hojii waaqayyoo keessatti hidhata isaanii warra akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran hamma raawwatanii gumaa'anitti yeroo xinnoo dabalanii akka aara galfatan isaanitti himeera. Isa isaan iyyatan kana hin callisne deebii isaanii kenneera. Dhiigni isaanii fuuldura koo jira hin callisne garuu maaltu ta'uu qaba? Yeroo xiqqoo dabalanii akka boqotan. Kana jechuun dabalanii boqodhaa jechuun gara hirriba isaanii dhaqanii isaanii jechuudha. Garuu wanta hafee jira raawwatamuu kan qabu. Inni immoo maali? Warri kaan akkuma isaan kanaa aarfamuu qabantu jira. Feesii lama qaba jechuudha. Historikaalii kan aarfamanii darbaman jira. Amma immoo kan hafan kan aarfamanii jiran jira. Kan isaan eeggatu jira. Hamma isaan aarfaman dhugaa waaqayyo dubbiin waaqayyos hamma deemuu qabu erga deemee akka dhugaa isaaniif baasu. Dubbat garuu maal isaan godhe gara hirriba isaanii akka dhaqan yommuu kenne wabii tokko isaanii kenne. Uffata maalii isaaniif kennamedha? Uffata adaadii. Maaliif uffanni adaadii kenname kan jedhu kun ajaa'ibaa ture. By the way yaadattu yoo taatanii fi bara ari'annaa waldaa mallattoo saarfaffaa keessas ta'e isuma shanaffaa kana keessa turetti maal godhu turan yommuu kiristaanota ajjeesanii jalqaba bakka qabatu steejiin ni qophaa'a korri guddaan ni qophaa'a achirratti luboonni mootonni kaardinaalonni aangoo guddaa qaban achi sanatti walitti qabamu. Maal godhu warra heretics jedhanii yaadan kana warra mormituudha jedhanii yaadan immoo uffata keellootti uffisanii fidu. Keelloon maal by the way har'ayyuu mana hidhaa namoota jiran argitanitti yoo ta'e uffata keelloo uffatu. Achirraa dhufe histiriinsa maal jechuudha criminals. Isaan kun yakkamtoota isa jedhu agarsiisa. Dan ummata taa'e sana fuuldura yakkamtoota kana fidanii inni waltajjii gaggeessu waa'ee jara kanaa declare godha. Akka isaan yoo filannoo xumuraa isaanii kenna. Erga namoonni bal'aan ta'anii firdiitu kennamuuf jedha. Erga namoonni bal'aan ta'anii filannoo isaanii kenna. Dhiistuma wanta gochaa jirtan kana. Barumsa keessan isa sobaa jedhu isaan. Garuu kan sobaa jiru isaan miti. Yeroo itti himatan yeroo isaan kasanidha akkasittiin jedhu. Yakka keessan kana dhiistuma ajjeefamtu murtiin sin irratti dabarsinudha. Kiristaanonni baay'een isaanii no. Hin dhiisnu. Dhugaa kan hin dhiisnu. Akkuma sila kaasanii prove me wrong from the Bible. Macaafa qulqulluurra akkan dogoggoraa ta'e nutti himi. Dan dhiisna. Waan kennan immoo qaban jarri kun macaafa qulqulluurratti hundaa'aman barumsa isaanii waan ta'eef. So namoota kana amma du'aatti isaan ari'atu maal godhu seete egaa. Dura uffata keelloo uffatan. Jarri kun hin deebinu yommuu jedhan rikant hin goonu hin gaabbine duuban deebinu karaa phaaphaasii sirna dogoggoraa hin fudhannu gaafa isaan jedhan uffatatti jijjiiru turan. Black uffata gurraacha mallattoo du'a mallattoo gaddaa akka ta'u. Indaa'um maaliif gurraacha filatan jedhu barreessitoonni tokko tokko kaaraktariin isaanii rakkoo badaa qabu amala badaa qabu kan jedhu agarsiisuudhaaf murtii du'aa kan isaanitti kennisiisa ta'uu agarsiisuudhaaf maal godhu uffata gurraachatti uffisaniitu jara kana ajjeesu turan. Faallaa kanaa garuu iddoo kanatti maal jedha macaafni qulqulluun baay'ee kan namatti tolu waaqayyo ijoollee isaaf konsernidha akka ta'e kan argitu uffata adaadii isaaniif kenname yeroo tokkoof akka bahu. Ashuur godhe jechuudha uffata adaadii jechuun qajeelummaa Kiristoos agarra. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti maal jedha isaan kun warra dhiiga holichaatiin uffata isaanii miiccatan. Jarri kun akka namoonni kun rakkoo amalaa qaban jedhanii ajjeesan sana miti. Waaqayyo faallaa isaan jedhan maal godheef? No, isaan kun qajeelotaa fuula koo duratti uffata adiitu isaaniif barbaachisa. Yakkamtoota miti. Kanaaf uffata adiitu isaan barbaachisa. Uffanni adii immoo qajeelummaa Kiristoosi. Mul'ata boqonnaa 9:6-8 yoo dubbisne uffanni qajeelotaa adaadii akka ta'e immoo qajeelummaa hojii isaanii isa gaarii akka inni bakka bu'u kaasa iddoo kanatti. So waaqayyo asitti maal godhe jechuudha namoota kana wabii kenneef isaan na wajjin akka jiraatan uffata qajeelummaa uffatanii yeroo xiqqoo booda erga boqotanii guyyaa tokko du'aa kaafamanii jireenya baraaf akka isaan malan ashuur isaan godheetu gara hirriba isaanii gara boqonnaa isaanii akka isaan dhaqan godhe jechuudha. So asirraa maal argina waaqayyo warra dubbisaaf aarfaman callisee maal na dhibdeedhaan kan dhiisu miti. Amma yommuu faraddeedha nuti isaan yeroo xiqqoo na eegaa. Garuu ashuur sinii godheera namicha isa gaafa fannoo irratti gooftaa Yesuus wajjin sana yaadattaa yoo ta'e gaafuma sana annuguma sitti har'a ashuuraansii kenneef gaafa sana wajjin mootummaa abbaa kootti hin galta ittiin jedhe. So akkuma kana ashuur isaan godhe hin dhiisne hojiin isaanii inni gaariin isaan hordofu akkuma jedhu hojiin isaanii inni gaarii isaan hordofee guyyaa tokko du'aa ka'anii jireenya bara baraa argatu waaqayyo hanga kana konsernii Lukaas boqonnaa
saddee lakkoofsa torban saddeet irratti maal jedha gooftaan dafee dhugaa isaaniif hin baasa. So akkasitti isaaniin dhiisne waaqayyo garuu kan gumaa'an kan aarfamuu qaban jiruyyuu isaan eega. Ibroota boqonnaa 11 irrattis naannoo 39 kaastee yoo dubbistu maal jedha qulqullootumti warri aarfamaa turan badhaasa sana hin argannedha. Nu wajjin malee qofaa isaanii akka isaan fiixaan ba'an hin godhamnedha. So ganaa kan aarfaman jiru amma second feesiinsaa jira inni kun yookiis immoo prophetic paartiinsaa jira gara fuulduraatti ari'annaan jira yommuu madaan bineensicha guutummaa guutuutti fayyu. Baay'een isaanii kan jiran jiru. Madaan bineensicha guutummaa guutuutti yommuu fayyu ari'annaan sun irra deebi'ee ka'a yeroo sana kan ajjeefaman jiru isaan wajjin fiixaan akka ba'aniif isaan eegaa jira. Malee waaqayyo ijoollee isaaf ammas hin dhimma isa jedhu agarsiisa. Waaqayyo galanni haa ta'u daqiiqaa lama. Gabaabaatti waan jechuu barbaadu jalqaba gaa akka waliigalaatti sabni waaqayyoo bara hundumaa keessatti akka ari'ataman sagalee waaqayyoon dubbata. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkaatanii waaqayyotti kan amanan hundumtu kan isa hordofuu barbaadan hundumtu in ari'atamuudha sagalee waaqayyoo. Ari'annaan kuni arras boris inuma jiraata namoonni beekuu qabu. Kan isaan lubbuu isaaniitti kaffalan jiraachuu danda'a. Kan kaffalaa jiranis jiru. Iddoo baay'eetti seenaa irratti amma kana oduu irratti bakkeettiin himamu malee warri fakkeenya biyya Arabaa keessatti maqaa kiristiyaanumaatiin du'an nama baay'ee jiru. Kan qalamaa jiran baay'ee jiru. Gatiin kaffalamaa jira jechuudha. Garuu egaa inni isaan gara waaqayyooti hamma yoomiitti jedhanii jara sana balleessii ajjeesiifni kan isaan laata. Waaqayyo nu ilaalaa jirta. Al tokko qofaa isaaniiti. Al tokko namni isaan bira hin jiru. Al tokko namni hundumtuu isaan irratti jiffata. Waaqayyo garuu nu ilaalaa jirta jedhu jarri kun. Waaqayyo maal argaa jira. Qofaa keessan isin bira hin jira jechuu isaati. Dhugaan isinii ba'a guyyaa tokko. Kun dhugaan kun kan inni ba'uu fi akkuma obboleessi keenya barsiisaa sheetuun dubbate fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 7 keessatti warri kun amma eeyyaa dhufan sabni waaqayyoo warri kaanis mallatteeffamni erga namoonni booddee erga yommuu gooftaan mul'atee jiru eessaa dhufan yommuu jedhame gaafatu warri kun rakkina guddaa keessaa biyya lafaati warri dhufanidha. Wayyaa isaanii miccatanii oolichaatiin qulqulleeffatanii. Kanaafuu waaqayyo dura yeroo hundumaa jiru. Waaqayyoof haa galatu. Yeroo sana ijaan ba'amaaf jechuudha. Al tokko har'uma waaqayyo maaliif ijaanuun ba'u diinota keenya inni yaadna. No waaqayyo akkas hin godhu. Yeroo nu beellame jira. Guyyaatu jira galanni isaa faana. Fayyaata waaqayyoon na eebbisu egaa seenaa guddaadha kan isaanii raawwatanii. Waaqayyoos isaanii wajjin waan turee fi akkuma Luuter jedhe an kunoo nan dhaabbadhaa waaqayyo immoo na gargaara akkuma jedhe waaqayyo isaan gargaara. Baay'ee waan namatti tolu. Egaa baroota keessatti waaqayyoon nama qabaa yeroodhaan hojjeteera. Kun achi deebitanii uumama kaatanii ilaaltan baroota keessatti waaqayyo hafaa qaba. Dhugaadhaaf warra dhaabbatan. Bara keenyas jira akkasuma. Egaa har'a bal'inaan yoo ilaalle keessumaa macaafa qulqulluurra dogoggoranii adeemuun akkasuma jira jechuudha. Namoonni baay'een isaan kan biddeenaaf ta'uu danda'a, kaan immoo galleef ta'uu danda'a, kan cal jedhaa jiran jiru. Wangeelli kun ituu badaa jiru, ituu manca'aa jiru, kan cal jedhan jiru. Garuu isaan cal jechuu hin dandeenye. Tarii maa'inni kan jennu moderniisa jennu. Ammayyummaan nu qabatee haa ta'u. Maaliif akka cal jedhamu nama dhiba malee wangeelli utuu baduutu qolli isaa keetti jiraachuu duwwaamti kan ilaalamu. Waldaa kiristaanaa keetti wangeelli lafa beera. Badeera bakka. Walgahii keessatti dhiitamaadha kan jiru akkuma mul'ata keessatti macaafa lallabaa keessatti jiru. Wangeelli dhiitamaadha. Walgahii sabaa waaqeffannaa sabaa keessatti wangeelli dhiitamaa jira. Sabni attamitti cal jedha. Cal jechuun qabu. Kan akka Luuteriin ka'uu danda'u ture jira jechuudha. Akka Waayikiliifiin akka Joon Jaaromiin ka'uu qabu turan. Baroota keessatti namoonni hawaasummaa sodaatanii akkuma mul'ata wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 42 walgahii isaanii keessaa nu baasu jedhanii Yesuus micaa keenya fayyise jechuudha isuma gaafadhaa jedhani. Innumtu gaadha isa gaafadhaa walgahii keessaa hawaasummaa gahaa iddirii keessaa nu baasu waan akkasiin hojjetu. Wangeela dhiiga keenya amma du'aatti baasinu baasisu baasnee wangeela kana lafa keenya darbuun gaariidha. Maal lafarra jiraachuun bu'aa malee badaan barbaachisu bar. Ifamnaa godha garuu
Eeyyama waaqayyoo ta'e jiraachuun gaariidha. Garuu immoo kan nuyi jiraanne wangeelaa fi edda jiraanne immoo kaffallee waan aarsaa nu gaafatu baasnee yoo dabarre gaariidha. Waa'ee warra kana dura lallabanii warra du'anii lallabaa jirraa bara. Amma fakkii waa'ee daanii lallabneerraa, waa'ee dargaggoota sana lallabneerraa, aarfamanii madarban hundi isaanii. Waa'ee gooftaa Yesuusii lallabaa jirra. Waa'ee kunoo amma biroota boqonnaa 11 jagnoota amantii lallabaa jirra. Yoo jireenya fooniif jireenya waan afaan galchu wantoota garaagaraa dhugaa ganna ta'e wangeelli kun walgahii keessatti tuunni dhiitamu tammanni waaqayyoo tuunni cabu haalleen garaagaraan tuunni kana ta'uu dhiisna yoo ta'e seenaan keenya hin jiru jara kana keessa. Nama saanfachiisa jechuudha. Kanaafuu namni of ilaaluu qaba. Ofitti dammaquu turre jira jechuudha. Waldaa kamiifuuti kan nuyi haasawu. Saba kamiif, afaan kamiif, sanyii kamiif haasaa irra waldaa baluun jennu jechuudha. Saba baluun jennu jechuudha. Afaan hundumaa lafarra kan jiru sanyii hundumtu kana beekee ofitti dammaquun gaariidha kan jedhudha. Wangeelli tokko fidalli tokko irraa wangeela kamirratti baduun irra jiru, sharafamuun irra jiru. Kanaaf namoonni dhimma kana irratti itti yaaduu qabu kan jedhudha. Amantoonni bara keenyaas kan Luuteriin duwwaa lallabnee hin dabarru, kan namoota darbanii aarsaa ta'anii duwwaa lallabnee hin dabarru. Amma gaa mallattoo 5ffaadha kan nuyi xumurree mallattoo 6ffaaf torbee walitti deebina. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 baay'ee mallattoo cimaadha inni kuni. Egaa mallattoon 5ffaadha kan nuyi irra xumurree mallattoo 6ffaa torbee walii deebina mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 inni kun baay'ee waan nama maalalchiisudha. Bara keenya wajjin wal qabata. Daawwattoonni keenya illee isin akkuma yaada laachaa turtanii daawwattoonni keenya illee cuunfaa bara keenya wajjin wal qabatu mallattoo isa 6ffaa kana keessatti argina. Mallattoo inni 7ffaan gara dhumaati waan ta'eef kan namoota hundumaati mallattoo inni 7ffaan. Mallattoo inni 6ffaan kun garuu nu bara kana kan jirru jiraataa taanee lubbuudhaan kan jirrus ta'e kan du'an dabalatee haa ta'u garuu gara dhumaatti maal ta'uuf akka jiru mallattoo 6ffaa kana keessatti argina. Waan nama dinqisiisu inni torbe guddaa nama maalalchiisaa gaa daawwattoota keenya asuma hin afeeruu barbaada irraa nafinaa jedhee ta'atii kana eeggatanii akka isaan itti dhiyaatanii akkasuma waan gaaffii isaanitti ta'u yoo jiraate immoo heloo nuun jechuu hin danda'u. Bilbila keenya banaadha yeroo hunda foddaa televezyiinii isaaniirraa kan deddeebi'uuni ergaa gabaabaa keessuma gaaffii yoo qabaatan maqaa isaanii iddoo gaafatan akkasuma gaaffii isaanii sana yoo tarreessanii erganii macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu warqa wajjin jirtu waan ta'eef isin hin deebiftuu jedhanii egaa sagantaa garaagaraatti kan gaafatamu achiin dhiyaate deebii argata. Kadhannaallee kan barbaadan namoonni dhimmoo kanaan of ilaalanii immoo kadhannaa kan barbaadan jiru. Waldoonni garaagaraa amantiin garaagaraa sanyiif afaan qomootuun qoodiin bilbilaati kan isaan jiran nu qaqqabaa kan jedhaa jiran immoo baay'eedha. Nu bira kottaa kan jedhaa jiran immoo baay'eedha. Haalaa mijeessan dhaquu dandeenya rakkinni hin jiru. Dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf waan nama boosisuudha. Wangeelli yeroo badaa jiru kana keessa namoonni dhagaa gurraacha ta'an waldaa hundumaa keessa immoo jiru paastar. Waldaa hundumaa keessa jiru kan nama dhibu maqaa waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Egaa asumaan nagaadhaan mannaa ogeessi kaameeraa Xilaawun Shawwaalamaa sa'aatiin ga'eera dheena agarsiisaati kan jiru. Asumaan nagaadhaan mannaa torbee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa sagantaa kanarraa guddaa akkasiin eebbifamtan abdii guddaa qabna. Egaa gaaffii yoo qabaattan akkuma kaasaa turre ergaa gabaabaadhaan maqaa keessan gaaffii keessan sana barreessitanii lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii keessan irra deddeebi'uuni erguu dandeessu bakka irraa ergitanii wajjini. Akkasumallee mallattoo isa 6ffaadhaan torbee wal argina mul'ata boqonnaa 6:12 irratti dhoksa gurguddaa kan of keessatti qabatu. Egaa akkuma maqaa sagantaa kanaati dhoksaa saaqame jira. Waaqayyo dhoksaa saaqee fuula keenya dura kaa'eera. Maqaa waaqayyoo galateeffamu. Dhoksaan dhokatu tokkoyyuu hin jiru. Keessumaa mul'ataaf Daani'el keessatti waaqayyo dhoksaa kaa'eera. Egaa obboloota koo daawwattoota waaqayyo yeroo xumuraatti kan nuuf kenne akka nu irraa baranni fayyine qalbii jirranne akkuma raajota abboota darbanii akkuma amantoota darbanii aarsaa kaffalleessa ta'u waaqayyo qixa qixatti nu barbaade waan qabuuf sagantaa kanaan guddaa akka eebbifamaa jirtan abdii guddaa qabna. Yaada qabdan illee nuuf erga yaanniif haraarri waaqayyoo isinii babaayatu torbee akka deebinee arginuuf abdii guddaa qabna. Obbolootuma koo wajjin nagaa isiniin jedha. Nagaan nuuf tura.
Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Daansonni jireenya isaanii ol bosona godhatanii dhugaan arsaa gaafate biyyi lafaa taasaa isaaniif hin malle lubbuu isaanii balleessuuf ka'ee billaa fudhate wanta dachee akka koosin laalanii qabeenya yoomuun banne Yesuusin godhatanii haqa dhoksuuf seexanni tattaafatu. Siddooni saalaatamne faajjii dhugaa ol qabanii. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Dhugaa kana lafarraa balleessuudhaaf babbaasi fayyadame amma fedhe yoo deeme labsii du'aa labsee kaanii biddaanii kan isaanii fannisiisee guddina isaa yoo hime manaaf maatii isaa dhiisee dhugicha mul'isuuf jecha kattaa folqaa keessaa jiraata amma fedhe sobaa ol qabu yaalu simni dhugaa raawwate addunyaatti mul'ata. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Lafa irraa dhabamsiiseera se'ee daraajuun waa'ee gilee bishaanitti gannaqee dhugaan dhoksaa jedhee utuma yaaduu biyya keessaa faca'ee walga'ee taa'ee kan kee haqa dhoksu walii galtee godhatu jireenya borii baduuf hangaafonni luboota arras taanaan bifa ammayyoomitu haaluma wal fakkaatuun caalchiseetu mul'ata. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa Luuteriif jaarumiifaa sobaaf iddoon kennine. Eliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne. Ermiyaas raajichaa naani haasobaatiif deebii dhugaa kan kennu
sabni dhumu billaan duraa isaanii ga'ee utuma jiru calqabneetu laannu nama jedhu barbaada gooftaan ka'an riba furaa rafuu yeroo sadhumateera imaanatu nutti kennamee jira na baay'isaan qabnu cufuuf balbala raaraa. Addunyaan kun waltumsee yeroo maraatummaanii cubbuu dachee dhuunfate namni gooftaa maaf dhibee kan itti muraawwate. Jaarraa dukkanaa keessaa nuti ijaarumiinfaa sobaaf iddoon kennine Eeliyaasonni mirree maaliif hirriba fuuraa rafuutti harka laanne.